dulle fiyalan gaafa duraallee Nasrii ani hin barbaadu osoo jedhu hojjedhu ka'iiti barbaadu abbaa feeteef kenni malee waan kana hojjedhu jettee fiddeen akkenniti sirraa fuudhe malee ani hin beeku gada restooraansii eenyu ni gada restooraansii ani hin beeku jechuudha baabaa yoo taateetiin jettu xurumbaa sadaqaa ani isaayyuu hin beeku sijjamir haqa miskiinotaatu haa galchuu inni haqa beerarraa guudhayyuu haa galchuu no dhageeffadhuudhaan ani birriiti jedha deengadda as Nasrii isin hundaa kennanii jedhan gadaan na dhoggate obseeni eeggadhe laal obsee eeggadhe niitii isaatitti madhee abbaa abdallaabaatti madhee obsee baabaa yoo barreessan nama jalaan dubbattu waa meeqa si barreessa si dadhabiyani abbaan Nasrii jalaan dubbattu lakkoofsa kan kee qabu miisaan jira nama jalaan dubbattu odoo si barreessanii yoo ati nama jalaan dubbattu no oso si barreessanii sultaan in qalladaan tamam dhugaaf taataadha faate wallahi dhugaa haasayaa jira wallahi billahi dhugaa haasayaa jira wallahi rabbi dhaba mana haa godhu dhugaa haasayaa jira wallahi dhugaa haasa'u jira waa'ee gadaarraa immoo taa'ime gadi waa'ee gadaarraa dhugaa haasawartaadha faate wallahi ma gadaan eenyu ni rabbii gadaan no jechuun no ka rabbii maali osoo hin taane Atam maal ta'ee jira jirta lammaffaa immoo ana naa barreessitee Nasrii odoo si barreessanii dubbattu odoo si barreessanii dubbattu akkana jedhaan dubbanne ni jiru Nasrii alole salaam alaikum miisaan jira kan kee kana guyyaa barreessanii waan fi muti godhan Nasrii alole waliin dubban Nasrii alole salaam alaikum Abdallah meetu tasgabbaay waan takkatti si gaafadha waan takkatti bicha si gaafadha Oman ang gafatin metas gabay. Deka ta kampo sente sa metas gabay. Mal na rafate atamu mal na jandang kan ker. Was gafada wan hati fate dubatan dubatan ngefat. Me ana vizinu amada abome dawe tanan rakab. Ana vizinu amada turbasadde wal baina wana gana walina zawna tam Abdallah ki asi jalat asi kabay. No metas gabay asma kesa tay. No lubbu ki amena ngefat. Ngefat wa takatti sittima. Atti matete an adira ka ketiti mo dira ka ketiti mit. Walin dubbade itti barreesse najala deebisu dide sikaba jedhe isaam jedhe guyyaa kan birri kuma torbaatama kiisi kiyabaate maqaan isaa waliin bayni firraa kafale itti barreesse na tuffate najala dubbachuu dide haati faatee jaartii namaati ufiitti kenne kafaluu qaba maali anaafsillee takka ani itti barreesse maal najala dubbachuu dide yoo tokko boleen sun dafine adile dhageeffadhu mee yoo tokko biile rakkoon keessa maal dhageeffadhu laal Nasrii na dhageeffadhu amma yeroo rakkoon keessa maal beeta dhafaate ila sillee ta'ee aslii ta'ee warri miidiyaa kuni akka waan isin malee namni arraban qabne akka waan namni isin malee dhageeffadhu mee dhageeffadhu yeroo tokko narrabsine bar ammallee narrabsine mee dhageeffadhu ka ila mee dhageeffadhu ammallee narrabsine bar Nasrii dhageeffadhu ammallee narrabsine bar inni jabaa ilaal qabeenya qaba bar jabaa qabeenya qaba abbaa qabeenyaati bar maqaa guddaa qabaadha laal hai dhageeffadhu siin jedhu anama miidiyaa irra kaasaa argee maali haadhafaata eegalaa kan keessa hin jedhu dhagaartaami garuu rakkoon keessan guddaa malinnis yoo tiktokii isin qabaatan akka waan namni isin malee tiktokii fayyadamu kana malee namni biraa haasaa hin dandeenye beekumsa hin qabne arrabsoo hin dandeenye beekaallee isinuma jabaallee isinuma ka ajandaa nama godhatullee isinuma ka nama raggatullee isinuma kuwwan wallaalaa tarii namni ammoo ajandaa isin gabbaasan kana hunda namni callisee bira darbuun tuffiillee ta'uu danda'a. Siigalee yeroo tokko ammoo namni bakka ofii jiru yoo of beeke waan argee fi oma mirkii jala deemee ganama galgala ajandaa godhuu dhabuu danda'a. Ati naan barreessine arafaate si Nasrii miseejii namaan deebisuu dhageettee haga bakka si jaalatu si kabajullee siigalee yoo ati yookiin ammoo baabaa waliin haasoftee yookiin imaluu waliin haasoftee dhuftee osoo naan barreessin siigalee osoo naan barreessin dhuftee miidiyaa gubbatti atillee yoo ajandaa kan kee uffatu barbaade Nasrii jechuun asliillee yoo ajandaa ofii uffatu barbaade Nasrii an dhugaa dubbatu ila yoo qalbii malee dhugaa dubbatu taate jecha ani dhageeffadhu gaafa chaalenjii kana isinii kennu dhugaa yoo walitti taate asliillee yoo taate sillee yoo taate biyya baqaa keessa jirtanii ijoollee as arsiiti nama kenna isinitti haa ooltu nyaadhaaf isinii fide malee
akkasin danafaatanii abbaa qabeenyaa gootanii ofirraa softan kanaame sii galee gadaalee yoo beeksistan mana nama kennaa illee yoo beeksistan bakka kabajaan jaallatanii laal illee ta'e asli illee ta'e eeggadda asliin Nasriin dhufee keessaan wallaahi na fixachiisa asliin eeggadda dhufee keessaan na kadhatee natti maali irra an akkas hin jenneen nama kadhadhillee qabu eetirii naan beeksisne miidiyaa kiyya naan beeksisne sii galee karaa gabaabaa sa'aatii ammaa miiseen jaraan kootu namni waa si godhe yoo jiraate beeksisee jira maan an beeksifne maal inni an beeksisiif na an akkas hin jiraan jiru bar eetirii naa beeksisi jedhee dhufee silleen kadhanne nama biraalleen kadhanne kanama qabeenya nama tokko beeksistaniif maqaa namaa jala darrabdanii ajandaa isin godhanna maalii isin godhanna no tokko yoo irra darban ila dheengadda asliin waan nu irraan beeyneef waan maqaan kiyya keessa jirre ajandaa ofii oofatuudhaaf fidee maqaa kiyya walin laaqe sigalee amma immoo atillee fiddeeti an qoosaa se'a yoo qubna gadi isaa ta'e arafaa ta'e keessaan kottu akka intalti namaa waa namatti haasoftu natti haase maammannuuri yoo taate dheengadda sillee leencuma sin roobsaa ture bishaaniin hin bitamne maallaqaan bitamne yoo dhugaa taate sigalee leenci sun leenca gaafa duraatidha as bayaati kan leenca gaafa duraati miti gara yoo dhugaa dubbatuu taate yoo dhugaa dubbatuu taate akka waan har'a akka guyyaa namaa nyaatee wanti karraa sun yoo taate Nasrii leenca isaa hin kafallaafi leenca isaa hin kafallaa mee abu abdalla waan sin galchine keessa galee atillee nama guddaadha yaaki bu'aan irraa gadi leenca gaafa dura sitti roobse naan jedha sitti jemurra as dhufeetiin leenci gaafa dura narra roobse ati fate hiyyummaadhaan dhuftee leenca natti noobse leenca natti roobse isaan jette na argii dhufee leenca na kenne as bahee dhufeetiin leenca gaafa duraati birrii naan jedhu akka dhiiraatitti akka gaafa duraa dhiirummaa ofii guutee as baheetti leenca gaafa duraa san birriin si kenne naan jedhe dhufee naawwanna jedhee miti akkuma gaafa duraa iyyitee iyyisiiftee dhufteetiin nu kennite sanitti ammas as dhufee leenca gaafa duraa si kenne dhufeetiin birrii san si kenne naanaa jedhu leenca gaafa duraatti ilaalle akkinte daffaar leenca gaafa duraatti naan jedha leenci gaafa duraa si kenneetiin jedha kamaaliiti leenci gaafa duraa iddoo rasaa deemin wannoota warri mootii tara nama natti hin deebisine nanaasi natti hin deebi tokkoof tokko guutaa kalaas guutaa mana kan kooti bayi mana kiyyaa kalaas kabajaan sirra qabisitu ofirraa dideeddeebi warri mootii tara isinirraa qabadha mootii tara natti ol hin deebisine Nasrii deemi dibbeetumi hattootaa deemiti hattootaaf dibbeetumi kabajaa namni sirra qabu hin beektu Nasrii laal kabajaa namni sirra qabu gaabii namni sirra qabu hin deemu deemi hattootaa fi dibbeetumi annama kaminu nama kabaju malee nama sodaadhu qaba eenyuun nan kabaja la mucaa xiqqaallee nan kabaja deemti hattootaaf dibbeetu asiin duraa qunna gariifuu duraa onlaayinii irra fidanii kennan onlaayinii irratti dhufanii fudhatanii jechuu kabaja laal akkasii bara dhiira jechuun akkana kun onlaayinii irratti fidanii kennan onlaayinii irratti dhufanii fudhatan bakka wantichi hin geenne fooloo kuma meeqa kuma dhibba takkaaf meeqa fooloon sun onlaayinii irra kennanii onlaayinii irra fudhatanii itti aansanii sanuu yoo ambaasaaddara godhanii shuuman akkasi kabajaan bara kabajaan akkasi tunniin hattoonni jechuudha warri garaa jalaan paantii dubartii kaatee gubbaadhaan qomxaa dhiiraa kaatu maal godha beektanii onlaayinii irra fidanii hoo jedhanii nama meeqarra nu kennanii dhageettii barbaadan qabar mudhachuu barbaadan akka hadda na dhossaa kanaa miti bara akka hadda koomentii jala ta'an kanaa miti bara akka dhufanii jala kana ta'anii asii yuuzarii na laalanii miti barbaada akka dhufanii jala kana ta'anii yuuzarii na laalanii miti leebota dhagaa ni himaan hay akka dhufanii jala kana ta'anii yuuzarii nu laalan kanaa miti bara gaafas jechuudha iyyanii iyyisiisanii ol bayanii fuudhanii akkaawuntii nu kennan ani hin barbaadu jedheen la hin barbaadu yaa Nasrii ani hin fedhu ani hin barbaadu kumni 500 sun natti haaftu ani hin barbaadu anggafa geemi tabadde sani ol argadde obboleessa akeraa obboleessa kee sani ol argadde gaafa geemi tabadde yoo sani ol argadde geemi guyyaa takkaaf sa'a takkaa raayu sani ol argadde kuma 500 ol argadde ani hin barbaadu jedheen hojjechuu qabdaa naan jedhan dirqama hojjechuu qabdaa dalaguu qabdaa argachuu qabdaa naan jedhan dirqama hayya okay jedhee fudhadhe ishee eega jedhan jedhe qaanfadhee fuudhee bar inni geemiin si taphachiisuuf maal geemii taataa gabbayee bar akka dhiiraatitti bar sanumallee bar rakkoon qabu bar gabbayee akka dhiiraatitti bar maal jedha sedet beektanii sila obboleettitiyya ani hunnan qabu
gaafa duraa na argaa tiktok online dhufe amma na dhossaa jedhaa jira argitanii salphadhee jira salphadhee jira gaafa duraa na argaaf dhufe amma immoo salphadhee leenca gaafa duraa san bar birri masaniin bitee sii kennee uf mudhisee yoo naan jedhe anumaan dubbadhu bar rabbiin siif haa kennu argitee siif haa kennu rabbiin bakka sii haa buusuu jedhaani bar leenca 5 fidee kenne san leenca 5 moo leenca 4 fidee kenne san kanaan bakka sii buuse yoo naan jedhe amiin jedhee jedhisa obboleessa kiyya bar miskiinan jechuudha kushiina arabaa keessa teettu leenca 4 5 bittee namaa kennaa jirti badhaati maqaa gadaa restooraansii maqaa guddaa kana baadhattee jechuudha maqaa gadaa restooraansii maqaa guddaa kana baadhattanii leenca 4 kana kuuta yoo taate as baatanii sanillee jechuudha ija uummataafatti haadha faateeti birri isi sanin leenca kenneef jettanii kaatanii galtan online irra achi booda waan dhufu waliin laallaa jechuudha gara laafoo maal isinitti kaa haadhati kunniin ummanni surree walirra bafachuu barate anallee surree narra bafatanii kaayirotti kana hunda kana godhe jedhe ammoo Nasrii Anoleeti kana hunda kana godhe Nasrii Anoleeti tawfiiti waan dallaalaa dhayee koottati maal laasii keeffanna keettaami naawuxa eenyu kan keeti ati naawuxa kottu gimaatan wayi kottu kuxaasa gubbaa kana dee udduu harree keessa seenillee bushaa laasii keeffanna kaasa'atii kan wannu kan keetiif baaggaramti ati faate miskiin والله هجي سان قددان أنا هجي سان قدد دلال والله هجي سان قدد شيء ميدا سلا هاي أكمل تراني قدام كم مكا قدام أنا كبتي أكمل تهكنا ما نمر روجت أكمل حتى هكذا دبّت لي كبروا فيفتان دبّت بيجال لا كبروا فيفتان دبّت بيجال لا كبروا فيفتان دبّت بيجال كبروا فيفتان دبّت له ربي هاولج كبروا فيفتان عاصم بداني كبروا فيفتان عاصم ربي هاولج سلمان جدا كبروا فيفتان أول ربي هابي أنا أقول يا زكية بر مسكين نسي نك بربادنيتي هي كمان راهو جا شفتني وصوجي أتاك هنجهين فوتني بيا قلتني تتبتن ساني ميتيا وصوجي أنجهين مسكين نبيك فوتني بيا قلتنا وصوجي أنجهين قدي سني أباسو بسين قدا ياسو قدي سني أياسو قدي سين باسو bar birri gurani bar ummanuma gurdan masilal tankun bar ummanuma masilal tankun birri yo dikale dirhama kuma kudan ummata ra gurani warqada sirreeffattee ijoolleen biyya galte fuudhanii bar hallayya